Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalala bakka isin jirtanitti isin haa ga'u. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa. Dubartii jaalallee ishee inaafaarraa ka'uudhaan laphee irra waraantee ajjeefti tokko wal isin barsiifna. Haga xumuraatti akkan waliin turtan kabajaan isin affeerra. Dubartiin tokko Arjentiinaatti inaafaarraa kan ka'e maaf nagaa nama gaafate jechuun jaalallee ishee waraantee ajjeefteetti. Jaalala yookiin gaa'ila keessatti inaafaan hanga ta'e jiraachuun isaa uumama ta'us yeroo tokko ammoo daangaa darbee wal diigurra yookiin wal miidhuurra kan geessisu ta'a. Akka tasaa jaalallee keessanitti yoo inaaftan tarkaanfii akkamii fudhattu? Deebisaa isiniifan dhiisa. Oduun gara Arjentiinaatti dhagahame dhimmuma kanaan wal qabata. Dargaggoon ganna 23 tokkotu dubara nagaa gaafatteetta jechuun jaalallee itti inaaftee meeshaa qara qabuun waraantee ajjeefte jedhama. Maal kana qofaa dubartiin inaaffaarraa kan ka'e yakka kana raawwatteetti jedhamte osoo jaalallee ishee hin ajjeesin dura dubara daandii irratti jaalallee ishee nagaa gaafate miteetti. Jaalala keessatti inaafaan xiqqoon mallattoo jaalalaati jedhamee fudhatamus yeroo daangaarra darbe du'aaf nama saaxilu akka danda'u taateen kun agarsiiftuudha. Arjentiinaa magaalaa bulchiinsa Boosniyaa keessatti argamtu Gonzaales Kaataan keessatti kan jiraattu dargaggoon ganna 23 Mariyaanoo Gosiipoo jedhamti. Maaliif dubara nagaa gaafatta jechuun ajjeefte kan jedhu odiitii seentiraal gabaasa isaa keessatti eeree ture. Taatee guyyoota 10 duratti raawwate kanarratti lubbuun darbe Mariyaanoo fi jaalallee isaa harka wal qabatanii osoo daandiirra deemaa jiranuutiin hiriyaan dubaraa duratti waliin baratan wal argan. Itti aansuudhaan hiriyoonni mana barnootaa lammeen kun erga nagaa wal gaafatanii booda haala amma itti jiranuu fi waa'ee fayyaa isaanii wal gaafatanii osoo jiranuu jaalalleen dargaggoo kanaa meeshaa qara qabu kan borsaa ishee keessatti argamu baattee turte kaastee dubara jaalallee ishee nagaa gaafate kanarraa miidhaa geessiste. Namoonni inni dubartii kanarratti qabanis lubbuu dargaggoota kanaa baraaruu hin dandeenye. Jaalalleen dargaggoota kanaa Nataashaan aarii ishee dubara irratti baafachuuf turte gara jaalallee isheetti deebiste. Laphee isaa irratti waraanuun lubbuu jaalallee ishee dabarsiteetti. Xiyyeeffannoon namoota naannoo sana turanii dubartii sanarra waan tureef dargaggoo kana baraaruu hin dandeenye. Nataashaan ganna 32 jaalallee ishee ajjeeste. Kun amala ishee kanaan kan beekamtu yoo ta'u kanaan duras bara 2022tti jaalallee ishee duraanii ajjeesuuf yaalii taasistee turte. Kanarraa nu haa baraaru.